Jaalatamtoota maatii Waaqayyoon kan jaalatan Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin akkam jirtu akkam yoona keessanii ameen. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin dheekkamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa akkuma beekamu obboleewwan koo biyya keessasii fi biyya alaa warroonni jirtanii karaa miidiyaatiin akkamitti amantaa keenya wal barsiisuu dandeenya, akkamitti hubannoo walii fi kennuu dandeenya isa jedhu irratti yeroo darbee yaada muraasa ishee itti dhiyeesseen ture. Akkuma beekamu ani chaanaaliin Faayisaa Addunyaa yeroo baay'eedhaaf karaa teelegiraamiitiin obboleewwan koo waan Waaqayyoon kennaa kenneedhaan isaan barsiisaa akkan ture. Namoonni baay'een illee immoo hedduu keessatti akka fayyadamaa akka turtan keessanis miisajii na barreessaa. Naa bilbilaas akka turtan anas na jajjabeessaa itti kadhannaa keessanis akka na wajjin akka ta'aa turtanii hin beektu jechuudha. Maarree amma immoo obboleewwan koo biyya keessas biyya alaas warroonni jiranii itti karaa miidiyaatiin akkamitti waa'ee amantaa keenyaa beeknee ittiin jiraachuu dandeenya. Amantaa jechuun maal jechuudha? Dhugumaa hiikumti amantaayyuu nu galee jira ilaata. Addunyaan tun hiikuma amantaa hubattee jirti ilaata. Isa jedhu sanimee dhugaa kitaaba qulqulluu irra jiru wajjin ilaaluudhaaf karaa kanaan wajjin ilaalla jechuudha. As keessatti haala lamaanii wantoonni dhiyaatanii jiru. Inni jalqabaa PowerPointii qopheesseen jira. PowerPointii kana dubbistanii assignmentii kennamu immoo hojjettanii keessannaa fi erguu dandeessu jechuudha. Namoonni gariin immoo YouTube Ortotii Miidiyaa jedhu irratti viidiyoon gallakkifama. Viidiyoo san dhaggeeffattanii viidiyoon kun immoo waa lama wajjin deema. Inni jalqabaa PowerPointiin qophaa'ee jira. Dubbisaa sagalee kootillee immoo dhaggeeffachaa deemtuu jechuudha. Waan isiniif hin galle immoo koomentii jalatti hin barreessitu walitti qabee immoo nan deebisaa jechuudha. Kanaaf duraan dursitanii haala kanaan yaadannoo keessan qopheessitanii waan biraatiif osoo hin taane isa kana jechuudha. Ilmaan namaa as kitaaba qulqulluu jira hin argitu. Kitaaba qulqulluu jira. Kitaaba qulqulluu kana hubannee mana Kiristoos keessa jiraachuu qabna. Mana Waaqayyoo keessa jiraachuu qabna. Mana Waaqayyoo keessa erga jiraanneen booda eessa dhaqna jechuudha? Akka ergamootaa Waaqayyoon faarfachuudhaa fi jireenya ishee samii sana, jireenya ergamoonni, jireenya wareegamtoonni wareegamanii sani jiraachuudhaaf hamilee arganna jechuudha. Waa'ee amantaa keessatti jechuudha. Asumas Ortotii Miidiyaa isa jedhu laayikii gochuu, koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Amma wajjumaanii qabiyyeen koorsii dubbii amantaa maal of keessaa qaba? Isa jedhu sanimee muraasa ishee wajjin haa ilaallu. Amantaan tokko jiraachuudhaaf duraan dursa maddii amantaa sanii jiraachuu qaba. Innis maalidhaa? Waaqayyoodha. Waaqayyoon jiraachuu qaba. Waaqa nuti waaqni sun immoo waaqa akkamiiti? Isa jedhu sun immoo amantaa keessatti deebii arganna jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo irraa gadi kan dhufe maalidhaa? Dhugaadha. Asitti kunoo dhugaadha. Dhugaan kun maal keessa jira? Kitaaba qulqulluu keessa jira. Kitaaba qulqulluu keessa dhugaan jiru kunii fi kitaaba qulqulluu kan dhufu kun immoo amantaa nuu kenna jechuudha. Amantaa eenyurraa? Waaqayyoorraa. Ilaalla isa sadii. Gaafa itti deemnes sirriitti wajjin ilaalla jechuudha. Amantaa. Amantaan kun immoo amanuu fi amanamummaa. Amanuu jira, amanamummaa jira. Amanuun eenyu amanna? Eessa dhaqaa? Waaqayyoo bira dhaqaa jechuudha. Amanamummaan immoo eenyuudhaaf amanamna kan jedhamu Waaqayyoodhaaf jechuudha. Kunin immoo dhugaadha, amantaadha. Amantaan kun immoo dhufee maal fidaa? Amantii fida jechuudha. Amanuu fi amanamummaa keessatti eeyyeen dhugaadha waan jennu sun amantii ta'a jechuudha. Namni amane yookiin amanuu
Amantii qabu, amanummaa qabu immoo adeemsa kiristaanummaati jechuudha. Adeemsi kiristaanummaa kun immoo eessa geessa? Eenyudha isaan? Ergamootaa fi namaa jechuudha. Ergamoonni fi namni adeemsa kana keessa yoo darbanii maal bira ga'u yoo jenne immoo mootummaa Waaqayyooti jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo ishee samii sana jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti immoo hariiroon nuti yookiin warroonni mootummaa Waaqayyoo keessa galchee achi keessa jiran suni eenyu wajjin qabu jechuudha? Hariiroo Waaqayyoo wajjin qabu jechuudha. Mishee muraasa tana haa ilaallu. Asitti Waaqayyoon yookiin Sillaaseen tokkos sadii jennee kan amanu ilaalla koorsii keessatti ammallee. Sillaaseen as jira Waaqayyoon. Waaqayyoon kun immoo ilmaan namaatiif dhiifama, araara, arjummaa isaa kenna jechuudha. Ilmaan namaa harka namaatiin Waaqayyo irraa waan dhufu sanii hin fudhata jechuudha. Hin fudhata jechuudha. Eessa keessa jiraachuudhaaf? As keessa jiraachuudhaaf. Mana kiristaanaa kana keessa jiraachuudhaaf. Mana kiristaanaa kana keessatti kan faarfatamu Alfaa Omeegaa Waaqayyoon dhiigaa fi foonsaa as keessa jira jechuudha. As keessaa garamitti ceena jechuudha? Gara dhufnaa jechuudha. Adeemsa kiristaanummaa kan jedhamu kanadha. As dhufna. As keessa erga dhufnee immoo eenyudhaan simatamna? Waaqayyoodhaan simatamna jechuudha. Maalidhaa? Abbaa keenya nu simata. Uumaa keenya nu simata. Fayyisaa keenya nu simata jechuudha. Uumaan keenya, fayyisaan keenya Waaqayyoon erga nu simatee eessa ga'uudhaaf? Asitti jechuudha. Mootichi jidduu kana keessa jira. Asitti immoo warroonni ergamoota samii namoonni asitti eenyuun faarfatu? Waaqayyoon faarfatu jechuudha. Kanumaafuu walumaa galatti waa'ee koorsii kanaa gaafa ilaallu as gahuudhaaf jechuudha. Adeemsa keenya kana keessatti as gahuudhaaf laalla waan ta'eef obboleewwan koo biyya keessaas biyya alaas jirtan jechuudha. Haala isinii mijaa'uudhaan barumsa manni amantaa Ortodoksii barsiiftu ishee dhugaa kan ittiin dabalamne kan irraas hin hir'ifamne isa dhugaa kan ta'e kitaabni qulqulluun kan jedhu wajjin barannee jireenya kiristaanummaatiin deddeebinee mootummaa ishee samii sana dhaaluudhaaf akka geenyuudhaaf barachuu qabna jechuudha. Namoota waan baay'atanii qofaaf hin ta'in namoota 10 haa ta'u 20 haa ta'u koorsii kana itti fufee baratee ammaaf koorsii amantaa jedhu barannaa achiin booda immoo koorsiiwwan itti aananii jiran keessattuu waa'ee dubbii fayyinaa itti fufnaa jechuudha. Kanaaf adeemsa kana akkamitti wajjin deemna yoo jennee yoo xiqqaate torbanitti yeroo tokkodha. Yeroo tokkodha. Attendaansiin hin qabama. Assaayimentiin hin kennama. Assaayimentii barreessaa hin ergitu. Koodii isiniifan kennaa. Koodii saniin jechuudha. Hundi keessaniyyuu ani PowerPointiin ani isinii kennu PowerPointii san ofii keessanii bichaa fayyadamtu ammaaf. Ofii keessanii bichaa. Ni dubbiftu. Sagaleellee immoo hin dhaggeeffattu jechuudha. Haala mijaadha. Namoonni konneekshiniin iddoo hin jirre yoo ta'e PowerPointicha dubbisee understanding godhata. Yeroo konneekshinii argate immoo YouTube irraa viidiyoo buufatee viidicha dhaggeeffatee understanding godha. Namoonni biyya alaa jirtan immoo hojii keessaa hojjetachaa earfoonii fayyadama. Dhaggeeffachuu hin dandeessu. Dubbisuullee immoo hin dandeessu jechuudha. Achumaan dubbisa, achumaan dhaggeeffachaa waan isiniif hin galle immoo gaafachaa ta'uu deemtu jechuudha. Haala kanaan itti fufnaa. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa nuti yaadnee jirra. Inni immoo akka fiixanuuf haa baasu. Inni fiixanuuf haa baasu. Inni jidduu keenya ta'ee akkuma inni jedhe lamas isaa olis taatanii yoo kadhattan ani jidduu keessanitti argama jedhee jira. Abbaan keenya immoo amanamaadha. Abbaa dhugaatii, abbaa araaraati. Inni jidduu keenya Waaqayyoon jidduu keenya immoo yoo jiraate ergamoonni samii, ergamoonni Waaqayyoo nu wajjin jiru waan ta'eef haala kanaan haa cinnu, walaa jajjabeessinu, walaa qarqaarruun jedha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Nagannaa tura. Maqaa keessan immoo hundi keessan hojii keessan haa ergaa jechuun barbaada. Waaqayyoon hunda keenya